هاي أكم جرتان أقوم كيساني أنك أكوتي كلا تواقع يوخطو جرتو جرون أكمي ما تاكو بوكي كان أنا وجايرة لايك كود أدا كوتا وري متا وجو بربادن كم جرتاني جريني مال فكاتا فاشيني أما دفنا وجايرة وفما كيرتي jirtu sinjala badee jira har'a deebi'eeti dhufee jira ijoollee hedduun mataan keessi dheeratee warrettanii na gaafattan koottaa isinittan agarsiisa har'a sababiin ani akkatti awadduufi mataan kiyyaa gara duubatti naan harkisee gara duubattoon harkisee awaddee intiniidha addarraan naalaa deema kanaaf maalan filadhee mataa kiyya akka adda kaaffalee fuuldura quxuxxurii duuba isaammoo akkaataa wachuun filadhee jechuudha. Innatti fayyadamaa sababni isaa addi keenya fuulduratti bee adda korbeessa fakkaata hoo namatti buunee nama ajjeefna. Oh my god innaa waan hundaafuu simmee akkam jirtu warri maatii naa ta'a turtan guddaan galatoomaa kun maalillee kin wayyaa jirti innaa guyyaan ga'ee jira salaanni ga'ee jira jechaarti inni akkasasiniin jedha qaqqaaliiwwan koo sin jalaa badee jira mee warri haaraa dhuftan seenaa laayikkoodha warri na jajjabeessaa turtan immoo guddaa galatooma isiniin jedha mataa keenya gisee tokko yokkuma ofuma keenya wanni hin marga namni hoon wala dha'ee nuuf harki tokko luqqisaa harki tokko immoo mataa namarraa jira ስለዚህ an ofuma kiyyaa kana wadda isinis ofuma keessanii wadda seenaa mee laayik godhaa sheer koomanti na barreessaa na jajjabeessaa na rifeensa kiyyaa bifa kana fakkaatuun hin dhawachaa jira na seenaa isiniin jedha maal jettu mana mataa deemnee gatii ashaboon kiiloon takka birrii meeqa taateedhan zayitiin wuddiidha nuroon wuddiidha madabaraan wuddiidha jedhan Itoophiyaa jechuudha na jajjabeessa isiniin jedha qaqqaaliiwwan koo deebi'een dhufa bifa kana fakkaatuun inni awaddee fixeera mataa koo footoo nakaasaa mala daddafaati footoo akkamitti kaanee sila footoo wayne gudi qoyme fuuldurri isaa akkana jira tuni takka qoy amma wal keessa seessisee tasinitti agarsiisa na dhukkubee okay amma silaa hin qannaan araboonni kun gubatanii qoy mataa koota sirreeffadha hin inaafani namni yoo of tottolchee hin inaafani achi qoy amma
Anuma na inaafamu sin inaafame ijoollee natti hima. Manni tokko tokko tun immoo irsa kiyya narraa fudhachuuf akkatti babbareeddee har'a akkatti mimmiidhee har'a jedhanga har'a moo haasaa oolanii qofa yeroo lammaffaa na wadhe mataa kana yeroo laman akka xawadhe jechuudha. Bifa kana fakkaatuun hojjedheetii xumuree jira simmeedha qaqqaalee waan kun amma harka foon eeggachaa jira. Mataa keessan buuphaa fayyadama sinii marga sin jalaan ciccitu qoyama mataa kiyyalla kana file sinitti agarsiisa. Mataa kiyyalla filee jechuudha har'a ishii tana bichaatu bahe ishii tana bichaa jechuudha buuphaa fayyadamtan hin cicciramu mataan keessan innaa kana fakkaataa siniin jedha. Like godhaadha na jajjabeessadha bifa kana fakkaatuniini hojjedhee xumuree jechuudha. Waan jedhu dheerachaa jira inna like godhaadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin nama deebi'ee dhufutti bye bye. ደቂቃ ሰዴ ቆጥሩ ቀባ ስለዚህ ደቂቃ ሰዴ ቪዲዮ ሆጀቹ ቀብደ ወር ዩቲዩብ ሆጀተን ሁንዱም ትከሰ ነው አማ ደቂቃ ሰዴ አላ ደቂቃ ሰዴቲ ሲኒጎቱ ማለን ገደስና ዩቲዩብ ማና ሆርዶፍታን ደቂቃ ጉዳን ጉቱ ቀባ seera YouTube keessatti daqiiqaa 8 ol viidiyoo gadhiisuu qabda sileedhaniif kanaafan jechuudha. 8 guunne iski qoymena guutte xiqqoo hin hafa baadiyyaa sin daawwachiisa amma immoo baadiyyaa daawwadha baadiyyaa sin daawwachiisa baadiyyaa yookaan naannoon ani jiru jechuudha akkuma Itoophiyaa. Gaarri mana biilala kuni gaarri gamaa sun cabbii ture dura cabbiitu irra tuulamaa ture amma bona sila ta'e cabbiin akkatti bade ilaala xiqqoo hin mul'atti lana garuu na baadiyyaan caakkaa bichaadha laala caakkaa bichaa. Anna kana fakkaataa guyyaa biraa deebi'ee dhufutti nagaan tura isiniin jedha. Ciao. Kinu ashaakiltiin kun nyaatamanuma bira jira. Kottaa sinan gaabbaza. Agartanii waan inni fakkaatu. Ijoollee caakkaa kana keessa sardiiddoon galgala hiyyuusaatuma bulti. Gaafa hiyyuusaa bultan harreen nan qabu. Amma kana biyya arabaa jedhaniini ayyaa biyyata. Maqumatu biyya arabaati Itoophiyaatu caalaa dhiisaa booyya nama dabbarti. Caakkaa. Biqilaan kun immoo zayituunii ta'a. Akka Itoophiyaatitti afaan Arabiffaatiin zayituunii yoo ta'e akka Itoophiyaatitti zayitii gurraacha jechuudha ijoollee. Inni kun hundi isaatu laala. Inni kun loomiidha. Inni kun zayitii gurraacha ta'a jechuudha.
Jarikaanii 50-60 fa'aa jechuudha. Indaaleen isaa hin guurama ji'a isaanii ji'a kurnaffaa keessa akka beeruutiitti jechuudha. Indaaleen inni kun zayitii gurraacha. Isaanis akkuma nuti hamnu san nama kiraatti fuudhanii guursisan kana hunda isaa jechuudha. Lafatti dhangalaasanii madaabara jala afanii innaa kun zayitii gurraacha. Madaabara 50 ga'uu fa'aa yoo ba'e indaaleen isaa hin cammaqama. Cimmaqeen isaa keessatti hafe sun immoo saamunaa mana fa'aa go'an. Saamunaa nafaa niqatan. Innaa sirriitti ilaalame. Qo'a gara seenas sinitti agarsiisa. Kinu amma sinitti mul'ata. Inni kun shaakiltiidha nyaatama. Inni kun indaaleen isaa lalcaaqan kun madadeen zayitiidha. Zayitii gurraacha jechuudha. Ji'a isaanii ji'a kurnaffaa keessa hin guurama. Hin guurama, hin cammaqama. Hina agaroo ji'a 5 ji'a 6 booda yoo nyaachuu jalqaban malee bakka itti nyaachuu jalqabnaan hina mataa keenyaaf baay'ee dheeressa garuu iyyuu asila ta'ee shittaa mina namatti fida mataatti hin dibadhuani. Ganna xiqqoon fayyadamu. Bona ho'a waan ta'eef zayitii mataa keeyyatti fayyadamu jechuudha. Zayitii gurraacha. Innaa kana fakkaata. Yoo isinitti tole like godhaa, share godhaa, na jajjabeessaa. Ciao isiniin jedhee jira.